السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتن كبجمتوتا فجالتنتوني هردفتوني برسيسا روما الحمد لله أنا نجاكوت نجاني كي أنجال الله كبجادا بك جرتن مرة سنجاو دعوتهم كي فيديو أراكنا كيسة حالة سلبمة صورة كيسة بروفيشنالتين باكجراوند دوبا ساكنة جيرة شو دندة سنيفي أكاسما پروفائلی سورا کیسنین پروفائلی ببریدا پروفائلی نما هودوی چورا سورا کیسنین استایلی گرگراتین بف گرگراتین چورا بهم مسرت ارگا یرتن کنان سلبمتی اومچو دندیسنین سمبرسیس اگا داوتن کیا ویڈیو کنا اکملالو جل کپتنین لائک شیئر کو راره چورا اکن وانگ گاری وان بریدا وان سنفایا سنیفین نو سنیس ویڈیو کنا لائک شیئر گوتنین یو جبیسو کپتنین نمبر دابچو کپتنین هيدا دعوتان كيا بيتشك أبو فتني تفادا مودا فاس إنترنتي كيسن را يوغين جوجل كرومي كيسن را براوزر مقابلين رني فتني أتباو دا بكسرتي خارته چودا mechujobs.com يتني برسني چودا mechujobs.com يتني برسنا على كنانه أتباو دا حال كنانه سنيرفا يرو حال كنانه سنيرفا أسرت mechujobs.com كجو هرته رو تكوف كليك نيغوتو أتباو دا حال كنانه ستة سنفيدا أصله أيقوني سيرچين يرده هرته رو تكوف كليك نيغوتو أتباو دا بكسرتي خارته چودا فوتو يتني برسن كوبيتن أفرين كوفاي چودا فوتو تنيتي سرچ گوسو تني أچبود حال كنا سورة كنا سنيفدا سورة هارا تلو تو كوف كليك نيغوتو أچبود آپي بفا چودا وسر سوت گدني ديم تو چودا سوت مان گديم تو سوت مان گد مديم تو گدم ديم تو سوت مان گديم تو أصلتي كلمة دي ماران كمبر راي آپي سورة كيسن أكا جايبت باك جراوند سنيف جيرو كجو جلات الداونلود كجت نيرتي داونلود رات كليك غوتنيتي آپي گد بوفتني هاي آپي گد بوفتني يرو رغلتن آپين حالا كنان سنيف بنا مي چودا يرو حالا كنان سنيف بنا مي اصلتي ستارت فروم فوتو كجو هرت رو تو كوف كليك ني غوتو اچبودا گاليري ني فلتو اچبودا ملي ديبتني گاليري فلتو اچبودا حالا كنان گاليري كيسن كيسن گشي چودا يرو حالا كنان گاليري كيسن كيسن گشي چودا سورا باك گراوند سارا جيرو بربادسن يوكين سورا پروفائلي استايلي بري دادان godhachuu barbaadan irratti dhootan jechuudha. Fakkeenyaaf amma suuraa kana irratti haa ilaalu jechuudha. Asinitti agarsiisutti. Achi booda haala kanaan baakgiraawundii duraanii san jechuudha. Haala kanaan jalaa baasee jechuudha. Baakgiraawundii malee isiniif godha jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif jechuudha. Akkuma asirratti isinin jee baakgiraawundii barbaadanitti hudduuba keessan kana jijjiirachuu dandeessa jechuudha. San godhuudhaaf suuraa adii kana irratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Achi booda haala kanaan suuraan isiniif guddatu eegala jechuudha. yeroo haala kana suuraan isiniif guddate jechuudha. Asirratti baakgiraawundi kajaltu jirti irratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Achi booda asirratti kilik gootu. Achi booda haala kanaan baakgiraawundii mataa isaadhaa isiniif jechuudha. Baakgiraawundii kana keessaa baakgiraawundii barbaadan irratti jijjiirachuu dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf ani kana irratti isin agarsiisu jechuudha. As keessa galee jechuudha baakgiraawundii kana keessa jechuudha. Baakgiraawundii natti tole jechuudha. Baakgiraawundii bareeda natti bareeda jijjiirachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf isin agarsiisuti. Haala kanaan jechuudha. salphumatti jechuudha bifa baay'ee tokko bareedaa ta'een bifa baay'ee tokko nama hawwatu jechuudha kun bifa masalata margaartan kana salphumatti baakgiraawundii jijjiirachuu dandeessa jechuudha kun kun masalata margaartan kana jechuudha yeroo baakgiraawundii kana jaalatan jechuudha yeroo isiniif tole yeroo baakgiraawundii isaadhaa kana filattanii xumurtan jechuudha yeroo isiniif tole seef godhachuudhaaf asirratti fakkiin xiyyoon gargartu ni jirti irratti kilik gootaniiti seef godhachuu dandeessan jechuudha. Etiyaan Sudaan profaayilii godhachuu yoo barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf profaayilii uumachuu yoo barbaadan achirra gad deemtaniiti jechuudha. Waa baay'eedha qaba abbaan kun faayidaa hedduudha qaba. Achirratti kunoo profaayil piis kan jettu ni jirti irratti yeroo tokkoof kilik gootaniiti. Haala kanaan jechuudha profaayilii baay'ee tokko bareedaa ta'e jechuudha bifa profaayilii bifa garaagaraatiin jechuudha. Bifa professionaala ta'e jechuudha bifa baay'ee tokko nama hawwatuun kan keessa kan isinitti tole jechuudha seefii godhachuu dandeessan jechuudha. Sinigale fakkeenyaaf an tokko irratti isinitti agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf kinoo nama kana filadhaa haa jennu jechuudha. Fakkeenyaaf mee kinoo nama kana filadhaa haa jennu jechuudha. Haala kanaan yeroo filattanii raawwatan jechuudha. Akkuma asirratti isinin jee seef godhachuudhaaf xiyyoon gargartoon kilik gootaniiti galaarii bilbila keessanii keessatti seefii isiniif ta'a jechuudha. Aappiin kun aappii baay'ee tokko bareedaa ta'edha itti fayyadamaadhaan isinin jaa. Egaa daawwattoon kiyyaa Sinigale jettan abdii qabaa barnoonni keenya irraa asirratti raawwataa barumsa bareedaa akka irraa kan argachuudhaaf channel keenya haaraa taatan subscribe gootanii maatii keenya ta'uun dagatinadha. Akkasumas viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafadamu like share waliif godhaadha. Barumsa birootti nagooti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.